akkam jirtu? Fayyaadha? Nuti illee fayyaadha. Har'a Geography Freshman Course Unit 4 or Chapter 4 ilaalla. Unit 4 kana ilaaluun duratti gaaffii wajjin isin gaafadha. Chapter 3 keessatti maal barannee iyyuu? Fakkeenyaaf Chapter 3 keessatti waa'ee topography baranneerra. Topography jalatti immoo division of physiography of Ethiopia ilaallee jirra. Physiography Itoophiyaa bakka meeqatti qoonne? Bakka meeqatti qoonne eenyu isaan? Division of physiography of Ethiopia bakka saditti qoonneerra. Isaan eenyudha? Maal ilaalta deebisi? Daree gadhiisi ba'i. Gadhiisi ba'i. Walaajii fiddu malee daree kan akkas seenu. Sinitti inni division of physiography of Ethiopia bakka sadiitti hin qoonne. Western Highland and Lowland hin jenne. South Eastern Highland and Lowland hin jenne. Ishii Rift Valley faa jennee hin qoonne. Akkamitti isin irraanfatama? Keessawuu tokkoon isaanii akkatti kaartaa faa kaasnee akkatti kaasne kaartaa Itoophiyaa akkatti kaasnee illeen inni kun westernii yoo ta'u inni kun south easternii dha hin jenne. Kan biraa immoo akkatti dhufee asitti tiraangilii uumee akkatti gadi bu'u kun Rift Valley dha hin jenne. Inni kun Triangle of Afar Rift Valley yoo ta'u inni kun center the main center of Ethiopia Rift Valley hin jenne. Isa kana immoo Caw Bahar Rift Valley hin jenne. Akkamitti isin irraanfatama? As westernii kana immoo gara westernii kana ga'uu dhufnu immoo naannoo kana Tigray Plateau hin jenne. Isa kana immoo North Central Massif hin jenne. Isa naannoo kana immoo Shawaa Plateau hin jenne. Isa kana immoo South Eastern South Western hin jenne. Adda hin qoonne. Tigray Plateau bakka sadiitti hin qoonne. Akkasuma kanallee bakka afuritti hin qoonne ni horsise. Ishii gaana akkama isin gorsa akkamitti isin barsiisa? Ishii inni kabiraa yaafu kabiraallee noo hafee kabiraallee noo hafee akkatti kaasnee westernii kana south easternii kana akkatti kan dhufu kana south easternii naannoo kana Arsii Baalee Sidaamaa jennee adda qoonnee tokkoon isaanii kana Waabii Shabaleetu adda kutaa kana immoo Gannaaleetu adda kutaa Baalee fi Arsii Waabii Shabaleenoo adda kutuu Baalee fi Sidaama immoo Gannaaleetu adda kuta jenneen baranne. Erga isin yaade bakka laata beekfaa isin galleesse isin beektan yaadaan suuraa irra deebi'ee egaa haala teessuma biyya teenya chapter 3 keessatti haala kanaan laallee turre. Amma immoo maal laallaa? Drainage system and water source of Ethiopia and the Horn ilaallaa jechuudha. Egalatti akkuma laallee 3/4 maalidha? Qaama bishaaniiti. 3/4 qaama bishaaniiti. Parsantaan gaafa ibsamu 71% jechuudha. 71% addunyaa kana maalidha? Bishaaniin haguugamee argamaa jechuudha. Parsantii 29 immoo maalidha? Land massiidha jechuudha. Parsantii 71 kana keessa harki caalaan garmalee harki caalaan parsanta 97.5 maalidha? Bishaan alkaalii jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf baay'ee rakkisoo kan ta'e kan bishaan ashaboo qabu yookaan immoo bishaan sogiddaa'oo dhuguu fi miti gana funyaanitti gaafa asin deemtu ilaal asin seenee sammuu booressuu jechuudha. Kun transportii fi wantoota tokko tokko footee malee faayidaa kan hin qaban.
qurxummii horsiisuudhaaf illee baay'isee rakkisoo kan ta'e jechuudha. 71 keessaa parsantiin 2.5 inni xiqqishuun kun immoo maalidha? Fresh water. Kallattii adda addaadhaan kan itti gargaaramu kan itti fayyadamnu jechuudha. Egaa fresh waterii kana gaafa naallee fresh waterii kana kallattii adda addaan argamaa jechuudha. Parsantiin 25 tuni kallattii adda addaan yookaan immoo bifa adda addaatiin argamti jechuudha. 68.7 kan ta'u bifa maaliitiin argama? Bifa glaciers. Bifa maaliitiin? Glaciers. Glaciers jechuun immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf cabbii naannoo kana jiraachuu baachuu danda'a. Naannoo London odoo deemtee akkana biyyoota Awurooppaa fa'aa odoo mee yeroo tokko deemine mee safar keessa bichaan taa'ee deemu nan qallate. Anuun deemne isin isaati anuun deemne jettu. Naannoo sana odoo deemtanii ilaaltanii cabbiin kun walitti tuulamee lafumti diriiraan kuni cabbii akka gaaraa raasdaashin kan afaan uumaa jechuudha. Akkatti walitti tuulamee tuullaadhaan jiraa jechuudha biyya Oromaa. Akka biyya keenya badhaatu miti jechuudha. Egaa parsantiin 67.7 bifa maaliitiin? Bifa cabbiitiin argama. Parsantiin 30.1 immoo bifa maaliitiin argama seetanii? Ground water lafa keessa jira. Gaafa qoffortee fakkeenyaaf gaafa qottee yookaan immoo qoffortee burqaa beebee rohoboot yemmuu itti moggaasu burqaa jettee arganne eebalu burqaa qoteera namna kan jedhamu sun bishaan achi ol yaa'u sun maalidha? Bishaanuma nu ground water jedhamu kan bishaan lafa keessaa argamu jechuudha. 30.1 bifa maaliitiin argama? Bifa lafa keessaatiin argama jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? 0.8 yookaan 0.8% immoo bifa maaliitiin argama? Bifa permafrost jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Innis cabbiidha. Cabbii ta'ee garuu permafrost jedhamu kuni permafrostiin kuni cabbii ta'ee akka glaciers kanaa miti. Glaciers kanaa miti. Inni kuni maalidha siitanii? Akka daakuu jira. Tiifiranii argitan yoo argitanii jiraattanii akkuma nu jireenya akka nuti gadi meereetuma rooba akka fixeessaa jechuudha. Akka fixeessaa wayii jira. Jireetuma isinirratti dhangala'aa akka isin jiisuu maaliin jedhu qorra of keessa qabaachuu danda'a garuu isin ishuma itti hojii jechaan hojjetattan. Garuu cabbiin jedhamu kuni gaafa roobni roobe cabbiin kun kan si gore sammuu abbaa itti himattu hin qabdu. Iyyata abbaa itti himattu hin qabdu gurguddoo hojjechee taa'u jechuudha. Kun garmalee cabbii gurguddaa. Inni kun garuu akkuma akka daakuu fi meerii akka dhangala'u sanaa jechuudha. Akka daakuu san dhangala'u jechuudha. Parsantiin 0.4 immoo parsantiin kun immoo maalidha? Surface water. Qaama bishaaniitirra argamu jechuudha. Qaama bishaanii fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa bishaaniin argamaa miti. Bishaan Itoophiyaa keessatti argamu sun maalidha? Isa kana jechuudha. Surface water. Egaa maal laallaa? Surface waterii kana laallaa jechuudha. Itoophiyaan akka addunyaatti gaafa laallee bishaan kana keessa akkatti surface waterii kana gaafa laallee Itoophiyaa jechuudha. Akka addunyaatti laallee 0.7%dha. Akka addunyaatti jechuudha. Baay'ee xiqqishuudha. Akka addunyaatti laallee xiqqishuudha. Garuu akka Afrikaa bahaatti yookaan baha Afrikaatti ilaallee fi akkasuma gaafa Afrikaatti gaafa ilaallee abeet Itoophiyaa jedhanii garmalee jechuun Itoophiyaan bakka bishaan badhaa ture jedhanii baay'ee jechu. Sababni maaliif isaan hamanan qaban waan ta'eef bishaan jedhamu surumaa ijaaruun arganii ijaaruun beekanii jechuudha. Bishaan biyyoota ollaa irraa argatu bishaan
Itoophiyaan garuu akka addunyaatti ilaaluun xiqqishuu fakkaata. Akka Afrikaatti garuu garmalee bishaan hedduu qabdi waan ta'eef olloota waliin gaafa laallee olloonni baay'ee hin dheebotu jechuudha, baay'ee rakkatu bishaan kanaani. Kanaaf Gibsi fi Suudaan yeroo tokko ija lafa jalaatiin kan nu laalanii jechuudha. Sababuma maaliitiin sababuma kanaatiin jechuudha hin beektu balaan Abbaayii yookaan immoo balaan bishaan Abbaayii fidee dhufee waa hedduu nu tuttuqsiisedha. Egaa kana fakkaata qaama bishaanii haala teessuma haala argama bishaanii haala kanaan laalleerra. Amma immoo maal laallasiitanii 2.4.2 laallaa maaltu jira jalatti the major drainage system of Ethiopia ilaalla. Drainage system of Ethiopia keessatti dura wantoota tokko laaluu qabna, wantoota tokko hubachuu qabna. Isaanis maalidha seetanii drainage jedhu, drainage system jedhu, drainage pattern jedhu, drainage passing or catchment area kan jedhu, shed water kan jedhu kana hiika isaanii maal goona bittinneessinee ilaaluu qabna jechuudha. Egaa drainage jechuun maal jechuudha seetanii flow of water through well defined channel. Qaama bishaanii ta'ee kan kallattii ofiitiin jechuudha kan yaa'u jechuudha. Argitanii yookaan boo'ii uummatee yookaan immoo sulula uummatee karaa ofii qopheeffatee kan yaa'u bishaan yaa'u maal jedhama? Drainage jedhamee beekama jechuudha. Drainage jedhamee beekama. Inni lammataa irra jiru immoo maalidha? Drainage systemidha. Drainage system jechuun immoo maalidha seetanii? Is a system or network of drainage that consists all region basin. Kan maal jechuudha seetanii? Drainage system jechuun as laala. Lagni wayii akkatti jiraachuu danda'a. Lagni wayii akkatti jiraachuu danda'a. Asii lagni wayii akkatti itti dhufti. Lagni xiqqisuu wayii masin deemaa asii akkatti lagni wayii itti dhufti. Ammas lagni wayii akkatti dhuma deemu asinis itti dhufti. Kuni nama yaa'a. Akkatti uduma itti dhufanu asinis itti dhufanii asitti maal godha? Bal'aa hojjechaa deemu jechuudha. Yaa'a bal'aa yookaan immoo hojjechaa yookaan immoo gala laga guddaa hojjechaa deemu jechuudha. Egaa inni kun yaala akkatti walmeera kun maal jedhama? Drainage system jedhama jechuudha. Neetworkii isaanii asii walitti kan dhufu kun jechuudha. Fakkeenyaaf asii naannoon kun maal jedhama? Watershed or source jedhama. Source bakkee burqaa ta'ee burqaadhaan ta'ee lagni tokko lagni xiqqishuun yookaan dololloo jechuudha. Asii ka'ee hanga as keechuutti dololloo jedhamti. Asoo geechee immoo yookaan immoo bakkeen kun immoo maal jedhama? Bakkee itti wal tuqamtu sun itti wal tuqan kun maal jedhama seetanii? Maawus jedhama. Bakkee inni itti galaanatti bakamu kun maawus jedhama. As maddaa ka'ee yookaan immoo saawus yookaan immoo watersheedidhaa ka'ee hanga maawus ka'utti immoo maal jedhama? Dololloo jechuun dandeessa. Maqaa laga guddaatti kennuu baachuu dandeessa. Walumaa galatti immoo wanta akkatti walitti dhufee kana ijaartu immoo maal jedhama? Drainage system jedhama jechuudha. Drainage system jedhama jechuudha. Inni kan biraa immoo drainage patternidha. Drainage pattern kan jedhamu kun immoo the arrangement of river and its tributaries. It is tributaries jechuun maal jechuudha seetanii? Isaan makana jechuudha. Tributary jedhamti. Kunoo galaana amma kanas dololloo jedhamtu kun jechuudha. Laga tokko hojjechuudha. Galaana jedhama. Galaana illee ni jedhamu. Galaanni garba natti fakkaate. Akkatti hurroon akkatti hojjettu tuni maal jedhamti seetanii? Tributary jedhamti jechuudha. Tributary. Isheen maal jedhamti? Tributary jedhamti. Gaafa heddummisan immoo tributary. Yes. Tributary jedhamti jechuudha. Egaa maal jechuudha seetanii? Pattern jechuun sheepii isaa kana jechuudha laala. Fakkeenyaaf
bishaan tokko lagni tokko akkamitti deema? Akkatti deema, akkatti deema, akkatti deema, akkatti deema, akkatti deemaa jechuudha. Inni kuni maal jedhama? Paatarni jedhama jechuudha. Direeneeji paatarni jedhama. Direeneeji paatarni. Direeneeji paatarni kana akka uumamuuf fakkeenyaaf akkatti qaxxiree deemuu danda'u, akkatti qaxxiree deemuu danda'u kun maaliif uumamuu danda'e? Inni kun maaliif uumamuu danda'e? Kan jedhu gaafa ilaallu wantoota adda addaatiin akkana ta'uu danda'e. Paatarniin kun wantoota adda addaatiin jeeqamuuf sababa ta'ee jechuudha. Egaa kun maaliif akkatti uumame jennee gaafa ilaallu asitti wanti nu kaa'e tokko jira. Drainage pattern affected by geological process, nature of rock or structure of rock, topography, slope, amount and periodicity of flow. Kan jechuun maal jechuudha jettanii paatarniin isaa kun akka kan fakkeenya paatarniin isaa kun akka effekti ta'uuf yookaan immoo akkuma ammas niin jedhe nulaan akkatti kun hin jira akkatti qaxxiree akka hin deemne wanti isa taasisu yookaan immoo akka inni jajallatu wantoonni isa taasisan hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa inni dura maal jedhee geological process jedhe. Geological process gaafa ilaalle geological process kallattii bakka lamatti adda qoodama miti. Geological process bakka lamatti adda qoodama. Eenyuuf unit 2 keessatti ilaallee turre eenyuuf eenyu jennee gaafa ilaalle inni dura internal or endogenic, internal or endogenic jechuudha. Endogenic warroonni jedhaman eenyudha? Volcanic activity, inni lammataa tectonic, or tectonic jechuun maal jechuudha? Tarsa'uu lafaa jechuudha. Faulting jechuudha. Inni kan biraamu maalidha? Orogenesis. Orogenic jechuun immoo maal jechuudha? Folding jechuun dadacha'uu. Kun dadacha'uudha. Tectonic jechuun immoo faultiidha. Fault jechuun fakkeenyaaf akkati gaafa tarsa'ee dacheen gaafa akkati tarsaatee keessi kun maal uumama? Sulula inni uumama yookaan yaa'ii illee uumamuu danda'a. Sululli inni uumama sulula garanaa fi garanni immoo maal ta'a jechuudha? Gaara uumama jechuudha. Kan biraa maalidha? Foldingiidha. Foldingii gaafa jedhamu fakkeenyaaf dacheen diriiraa wayii akkatti gaafa ol kaatu akkatti gaafa dacheen diriirtuu wayii gaafa akkatti ol kaatu akkatti ol ka'ee akkatti gaafa ol ka'u gaaf tokkoon garanaan maal uuma? Gaara uumaa jechuudha. Gaara uumaa garanaan gaara uuma. Gara biraatiin illee maal uumaa jira? Asiin sulula uumaa jira jechuudha. Asiin sulula yookaan immoo galaana kan ta'an yaa'a bishaaniif maal uuma? Karaa illee uumaa jira jechuudha. Kun folding jechuun dacha'uu jechuudha. Kan biraa fault kan jedhamu yookaan tectonic jedhamu lafa akkati diriiraa wayii gaafa akkati tarsa'e akkati gadiin tarsa'a ammas akkatti tarsa'a ammas garanaan akkatti tarsa'a gaafa tarsa'u ilaalaa kan amma garanaanis gaara uumaa jira.
garanaan gaara uumaa garanaan uumaa jira. Akkuma kana yaa'allee uumaa fi jira yookaan sulula uumaa jira jechuudha. Volkaaniki kan jedhamu kun immoo maalidha? Dhoowuraan ta'uu danda'a yookaan immoo laavaa uumuudhaan. Laavaa filoo jedhamu jira miti dhagaa baqe dhangalaasuudhaan ta'uu danda'a. Kanneen isa fakkaatanii indoojeeniikii kan biraa immoo jira maalidha? Epiyooroojeenisis indoojeeniikii jalatti epiyooroojeenisis jedhamu jira. Inni kun immoo maalirra seetanii sigigaannaa lafaa odoo hin taane gadi seenu. Fakkeenyaaf lafni gadi dhooqu yeroo tokko tokko oduma yaadiin akka tolkaadhaaf akkanumatti oduma yaadiin tulluu yeroo uumu jira. Akkanumatti immoo oduma yaadiin akkasitti gadi bu'u jira. Gadi bu'u jira jechuudha. Jarreen kun indoojeeniik gaafa jedhamanii jarreen immoo eksoojeeniik jedhaman immoo eenyu isaanii eksoojeeniik warroonni jedhaman immoo jiru. Eksoojeeniik warroonni jedhaman immoo eenyudha gaafa jennee ilaalle weezar erosion depositii wantoonni akkasii erosion depositii weezar kanneen warreen akkanaa kuni maalidha jechuudha? Indoojeeniikii uumuu jechuudha. Eksoojeeniikii uumuu jechuudha. Eksoojeeniikii fi indoojeeniikii yookaan immoo eksternaal jechuudha. Jarreen kun lamaan walitti dhufanii maal nuu kennu jechuudha? Jiyooloojikaal piroosesii jechuudha. Argitanii uumamuu pattern of drainage patternii uumamuu kanaaf yookaan immoo affeektii ta'uudhaaf eenyu harka keessaa qaba jechuudha? Jiyooloojikaal pirooses yookaan jarreen kun quba keessaa qabu jechuudha. Gara biraatti immoo maalirraa? Nature of rock yookaan structure of rock. Structure of rock jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf akkatti galaana yaa'aa jiru naannoo kana dhagaan wayii asitti uumamuu danda'a. Dhagaan wayii as jiraachuu danda'a. Gaafa dhagaa kana akkatti bira darbuu dadhabu maal godha? Akkatti daandii ofii akkatti as jalaan fee akkatti hojjetee akkatti deemaa jechuudha. Akkatti as jalaan darbee akkatti deemaa jechuudha. Gara biraatiin immoo maalidha? Gara biraatiin toppoogiraafii jechuun immoo ol ka'iinsa ta'uu danda'a. Gadi bu'iinsa laala ol ka'iinsa gaafa asitti immoo naannoo kanatti tulluu wayii isa mudate asiin isa bira darbuu kan danda'u akkatti naanna'ee dhufa jechuudha. Akkatti naanna'ee dhufa. Inni kan biraa maal jedha? Sloopedha. Kan biraa immoo amount and periodicity of flow. Argitanii? Kan biraa immoo maalidha? Baay'ina bishaanii. Bishaan garmalee baay'ee yoo ta'e maal godha? Kan sarara, kan nyaatee bal'isuutti ka'a jechuudha. Nyaatee bal'isuu danda'a yookaan immoo kan garaan yaa'u kun asinillee cabsee yaa'uuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo periodiitii jechuun yeroo mara yaa'u yoo ta'e maal godha? Paatarni isaa kana maal godhuu danda'a? Jijjiiruu danda'a jechuudha. Paatarn drainage pattern yookaan pattern of drainage haala kanaan yoo ilaalle drainage basin yookaan catchment area kan jedhamu kana ilaalla jechuudha. Catchment area kan jedhamu kun is entire geographical space both the major river and its tributary collectively flow on surface. Kan jechuun maal jechuudha seetanii? Qabiyyee bishaan inni qabuu fi fakkeenyaaf qabiyyee inni qabuu fi hamma inni lafarra ciisee jiru lafarra hammam ciisee hammam argame lafa hammamiif irra nyaatee jira. Fakkeenyaaf ilaalla akkuma waan adda qoonnee jechuudha. Topoogiraafii Itoophiyaa bakka meeqatti qoonnee bakka sadiitti qoonnee jirra. Akkasuma arras isumarra jennee soo baranna jedhee eegala isinitti miira. Inni dura weestarniidha. Weestarniin kuni weestarni jedhamu kuni catchment area. Weestarnii kana keessa lagni hedduutu jira. Lagoonni weestarnii kana keessa jiranii
qaama Itoophiyaa jechuudha. Yookaan immoo dachii Itoophiyaa hammam haguuganii argaman siitan 40 40tti moo 44 44 yookaan 40 naannoo kana maal godhaniitu argamu 40% 40 maal godhanii argamu dachii Itoophiyaa irra ciisaniitu argamu jechuudha. Argitanii maal godhaniitu argamu irra ciisaniitu argamu jechuudha. Maal waliin argitanii bishaan lagni guddichi kunis ta'ee kan laalamu lagni guddicha kun oduu taane kan itti yaadnu gololloowwan hurroon illee waliin qabamanii jechuudha. Isaanitti illee waliin laalamee kachimantii jechuun hamma isaan lafarra isaan ciisan yookaan immoo bakka isaan qabatan sana jechuudha. Lafa hammamitti irra ciisaa jiru fi qabiyyee bishaanii isaanii wajjin wal qabatee kan ibsamu maal jedhama jechuudha. Drainage passing or catchment area jedhamee beekamaa jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Watershed dha. Watershed jechuun immoo maalidha? Madda jechuudha. Madda bishaanii. Madda fakkeenyaaf Abbaay eessaa ka'a jennee gaafa ilaalle Western irraa ka'a. Western jechaa Western kan jedhamu fakkeenyaaf Itoophiyaan haala kanaan yoo jiraatte asiin South Eastern jira, asiin immoo Western jira. Naannoo kana maaltu takka naannoo kana maaltu jira? Tigraay Pilaatootu jira. Naannoo kana maaltu jira? Central Maasifiitu jira. North Central Maasifiitu jira. As keessa Gojjam System jedhamtu takka jirti. Wal ilaalirra Gojjam System kana keessa maaltu jira? Gaarri Cokee jedhamutu jira. Cokee gosa kana. Cokee kana keessa madda guddaatu jira jechuudha. Madda guddaa. Maddi kun yaa'ee buda eenyu uumaa jechuudha? Abbaay. Yaa agarsiisaa jedhamu sana uumaa jechuudha. Kan warroonni Gibsii jaba baasan sana isa uumaa jechuudha. Egaa maal jedhama? Maddi kun watershed jedhamee beekama jechuudha. Egaa tole drainage kana haala teessuma biyyattii irratti dipendi taanee ibsina. Tokkoon drainageota yookaan immoo lagoota biyya keenya keessatti argaman tokkoon isaanii ibsinee yookaan immoo tokkoon isaanii hin barannaa jechuudha. Garuu barachuun duratti ka'umsa isaanii eessaa akka ka'anii garamitti akka deemanii baruudhaaf dirqama maal nu barbaachisa jechuudha. Haala teessuma biyyattii irra deebi'uun beekuu nu barbaachisa. Haala teessuma biyyattii, teessuma lafa biyyattii bakka meeqatti qoonneerra, bakka sadiitti qoonneerra Western, South Eastern and Rift Valley jenneerra. Egaa isaan irratti dipendi taanee Western drainage system kan jedhamu jira. South Eastern drainage system kan jedhamu jira. Rift Valley drainage system kan jedhamullee hin jira jechuudha. Egaa jarreen kana maal goona tokko bal'inaan laalla. Gaafa Western bira deemnu Western kuni Western yookaan immoo Itoophiyaa jechuudha. Waliin ilaalleerra. Ammas akkas ni galu kan kaasaa. Ini nanya kun maal jedhama? Tigraay naannoo kanaatti kaasee kata gue angkas kau kuni maal jedhama? Western yoo jedhamu inni kun naannoo kana kata dhufu kun immoo inni jedhama South Eastern jedhama. Kun Western jedhama. Rift Valley kan jedhamu immoo naannoo kana jechuudha. Egaa Western kana laalla jechuudha. Gaafa Western kana laallu galaanonni hedduu as galaanota oduu hin taane naannoo keenyatti galaana jennaan yaada. Galaanni guute maal jennaan? Galaana jechuun isaa miti. Galaana jechuun garba gurguddaatu galaana jedhama. Garuu laga jedhama. Akka seeraatti laga jedhama yookaan immoo yaa'a bishaanii jennaan. Galaana jechuun garba gurguddaa akka addunyaatti beekamanidha.
Egaa yaa'a bishaanii adda addaa as keessaa argama. Yaa'ni bishaan as keessaa argamu persentaalaan gaafa ilaalame meeqa seetanii persentaa 60 kan as keessaa argamu persentaa 60 argama jechuudha. Persentaa meeqatu argama? Persentaa 60. Persentaa 60 argama jechuudha. Argitanii kan biyyattiin bishaan biyyattiin qabdu caala baay'inaan kan argamu eessatti jechuudha. As western kan keessatti argama jechuudha. Kanaaf 40 eessatti argama? South eastern fi Rift Valley drainage system keessatti argama jechuudha. Egaa haala kanaatiin kan lolaalle kan biraa immoo bishaan as keessaa yaa'u catchment area isaa jechuudha. Catchment area isaa yookaan immoo lafa inni qabee jiru lafa biyyattii persentii 40 haguugee argama jechuudha lafa biyyattii. Wannoo jechuudha. Lafa inni irra ciisee jiru maalidha? Persentaa 40 irra ciisee argama jechuudha. That coverage of total area in country jechuudha. Haala kanaan maal godhaa? Kuni maalidha sidanii? Bishaan baay'ina bishaaniitti kuni volume persentii 60 kun maalidha? Volumeidha. Bishaan baay'ina bishaanii yoo ta'u kan ammoo lafa inni haguugee jirudha. Akka biyyattiitti gaafa ilaalle lafa inni haguugee jiru persentaa 40 haguugee yoo jiru persentaa 60 immoo maalidha? Volumeidha jechuudha. Egaa kana waa kana laalle as western drainage system keessatti yaa'ni bishaanii afran tokko jiru eenyudha? Eegalarratti Abbaay Baasin. Abbaay Baasin kan jedhamu kuni origin from Sakala or Chokkee. Chokkee jechuun isinitti meera Gojjam systemii irraa yookaan immoo gaara Chokkee jedhamu irraa yookaan immoo North Central Maasif irraa kan maddu yoo ta'u Sudaan magaalaa Kaartuum jechuudha. Naannoo magaalaa Kaartuumitti dhaqee eenyutti makamaa? Blue Nile-tti makamaa jechuudha. Dhaqee achitti Kaartuum yookaan immoo Sudaan erga ga'ee booda dhaqee Nile-tti makamee Nile jedhamee booda garamitti seenaa jechuudha. Garba Meeditiraaniyaa. Meeditiraaniyaa keessa buufataa jechuudha dhumasaa. Inni lammataa immoo eenyudha? Takkasee Faasinidha. Yaa'a Takkaseeti. Takkaseen kun immoo naannoo baddaa kanaatti argama inni. Takkasee Faasin kun yaa'a gurguddaa lama qaba. Yaa'a yookaan immoo tributary kan jedhamu kan yookaan immoo Takkasee kun uumamuudhaaf sababa kan ta'an dululluu jedhamanii dululluu kan darban jechuudha. Kan dululluu irraa darbe burqaa ofiitirraa ka'anii kan Takkasee kan ijaaran gurguddoo lamatu jiru jechuudha. Garuu hedduutu jiru baay'ee. Abbaay kan ijaare hedduudha. Abbaay hedduurraa ijaarame. Tokko qofarraa miti Abbaay kan ijaarame. Abbaay kan ijaarame yaanuu kanan beeku Baddeessaa Daabus Dhidheessa kan jedhamullee ni jira. Daabus Dhidheessa kan jedhamullee ni jira. Mojuulli garuu harka caalmaadhaan kophaatti baasii kan teechise Chokkee jedhee teechise jechuudha. Garuu Abbaay kan ijaaran hedduutu jiru. Hedduu kumaatamaan illee kan lakkaa'aman ta'uu danda'u jechuudha. Takkasee kanas akkasumas hedduutu jiru. Garuu ija jabinaan hojjechuudhaaf kana Takkasee yaa'a Takkasee kana uumuudhaaf sababa kan ta'an yaa'ni yookaan dululluu lamatu jira. Isaan eenyudha? Dululluu safara keessa yaatu sana akka seene godhacha kun Anjarab and Gwang jedhamanii beekamu jechuudha. Anjarab and Gwang jedhamuun beekamu jechuudha. Kabira Sudaan innis kun Takkaseen kun garamitti yaa'a? Gara Abbaayis garanatti yaa'a, Takkaseenis garanatti yaa'a. Abbaayis garanatti yaa'a, Takkaseenis garanatti yaa'a. Takkaseen kun Abbaay erga deemee Sudaan keessa erga seenee yookaan naannoo magaalaa Kaartuum jechuudha. Naannoo san gaafa ga'u eenyutti makamaa? Naayilitti makamaa jechuudha. Naayilitti makamaa. Inni kun immoo Takkaseen kun qaxxitaa yaa'ee garamitti himaa Sudaan seenaa jechuudha. Gaafa Sudaan seenu eenyu jedhamee yaamama seetanii
Atbaaraa jedhamee yaamama. Sudaan gaafa seenu biyya keenya keessatti akkas jira. Gaafa Sudaan seenu moo jedhamee yaamama? Atbaaraa jedhamee waamama. Saniin booda maal godha? Takkaseen kuni deemee saawuz gaafa ga'u jechuudha. Deemee saawuz wannoo gaafa ga'u gaafa saawuz Sudaan gaafa ga'u jechuudha. Sudaan kibbaa kan kaabaa waliin kan kibbaa lamaan isii waliin beeku afaaniin jechaan beeka. Gaafa achi ga'u maal godha seetanii gaafa kan kaabaa waliin taane kan kibbaa gaafa seenu gaafa achi ga'u Blue Nile yookaan immoo bakkee Abbaayitti makame isaanii taqee makamaa jechuudha. Bakkee Abbaayii makame isaanii taqee makamaa tokko ta'anii dhaqanii Meeditiraaniyaa seenu jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu baaroo Indaakooppoodha. Jarreen kuni baaroonis laga of danda'eera, Akooppoonis laga of danda'eera. Baaroon utuu asin yaa'ee Akooppoon illee asin yaa'aa jechuudha. Asirraa ka'anii baaroon utuu asirraa ka'ee akkatti yaa'ee Akooppoonis asirraa ka'ee yaa'ee gaafa Saawus Sudaan ga'u jechuudha. Kan kibbaa kana jechuudha. Kan kibbaa Sudaan fakkeenyaaf kun daangaa Sudaan ol ta'e kun kaaba ol ta'e kun immoo kibba ol ta'e gaafa Sudaan kibbaa kana gaafa seenanii jarreen lamaan kun maal godhu jechuudha? Walitti makamu jechuudha. Walitti makamu. Itoophiyaa keessaa gargarri tokko garanaan deemee gaafa kibbaa Sudaan kibbaa ga'u walitti makamanii maqaa eenyu jedhu moggaafatan jechuudha. Sobaati. Jarreen walitti dhufanii sobaati. Maqaa sobaati jedhamu kana walitti uummatu jechuudha. Afuraffaarra kan jiru moo eenyudha? Gibee Oomoodha. Gibee yookaan Oomoo kan jedhamu kana egaa gibee Oomoo kan jedhamu kuni maal taseetanii inni saasmarraa ta'a. Itoophiyaa keessaa ka'eetti inni immoo dayila deemeeti naannoo kana maaltu jira? Ce'u bahar kan jedhamutu jira. Naannoo ce'u bahar kana immoo Turkaana leek Turkaana kan jedhamu yookaan immoo haroo Turkaana jedhamutu jira. Haroo Turkaana jedhamutu jira. Haroo Turkaana san ga'ee jechuudha yookaan immoo ce'u baharii naannoo ce'u baharii san ga'eetuma ogguma leek ogguma haroo san ga'u maal godha? Lafa seenee akkasumatti lafa keessatti liqimsamee hafaa jechuudha. Jechuudha seenii as Turkaana kana osoo seenii naannoo ce'u bahar jedhamu as godhatti maal godha? Lafa seenee liqimsamee hafaa jechuudha. Inni kabira lammataa argaa jirru South Eastern Drainage Systemidha. Isaan immoo gaafa laallu eecha jechuudha isaan maddi isaanii naannoo kana jechuudha. Naannoo kana maddi isaanii jechuudha. Egaa kana gaafa laallu South Eastern Drainage System gaafa kana laallu naannoo kun baay'ee ho'a. Naannoo baay'ee ho'a waan ta'eef ho'a isaatirraa kan ka'e maal godhasiitanii hin urku. Bishaan achi baay'inaan hurkaan beeka. Bishaan achi keessatti argamu baay'inaan hin urka. Naannoo kana kan jiru baay'inaan hin urka. Kan biraa immoo bishaan qabiyyeen bishaanii yookaan immoo yaa'a bishaanii kan asii meeqa jira? Parsantii 60 miti? Parsantii 60. Kan asii immoo meeqa? Parsantii 25. Parsantii 25 annual flow of water Itoophiyaadha. Itoophiyaa annual water waggaatti argattu parsantii 25 eessatti jechuudha. Naannoo kana jira jechuudha. Asitti meeqa? 60% jechuudha. Kan biraa kan hafee kan asii kan wannoo keessa jiru kuni asuma naannoo kana. Riiftivaaliin jira. Riiftivaaliin immoo meeqa jechuudha? 15% jechuudha. 15% argama jechuudha. Egaa gaafa as keessa seennee
gaafa as keessa seennee maal keessa South Eastern kana keessa gaafa seennee gurguddoo lamatu jiru. Inni dura Waabee Shabaleedha. Egaa Waabee Shabalee kana Yuunistirii keessatti ilaalleerra. Waabee Shabaleen kun Arsii fi Baalee adda baasuudhaan gargar kutuudhaan kan beekamudha. Waabee Shabaleen kun bishaan yookaan immoo laga dheeraa Itoophiyaa eenyu yoo jedhame biyya isin gaafatanii lagni dheeraan Itoophiyaa eenyu? Waabee Shabaleedha. Waabee Shabalee garmalee dheeraadha. Lagni Itoophiyaa keessa jiru kamiyyuu isa cinaa dhaabbachuu hin danda'ani. Garmalee dheeraa. Garuu amma fees dheeratu jechuudha. Deemee maal godhaa? Ashawaaraan liqimsama. Daangaa ba'ee odoo Eden Ocean odoo seeniin jechuudha. Eden Ocean odoo seeniin yookaan immoo galaanota garana jiranitti odoo makamiin qaama bishaanii kamiyyuutti odoo hin makamiin maal godhaa? Innis akkuma uumuu dhibee kana ashawaa keessaan liqimsamee hafaa jechuudha. Amma fees liqimsamee hafaa garuu dheerinaan tokkoffaan eenyudha? Isadha jechuudha. Kan biraa gannaalidha. Egaa gannaalee kana kan beeknu maalidha? Baalee fi Sidaamaa gargar kutuuraan beekna. Baalee fi Sidaamaa gargar kutuuraan beekna. Baalee fi Sidaamaa gaafa gargar kutuu qaxxita garamitti yaa'a? Gara Sumaaleetti yaa'a. Gaafa Sumaalee seenuu maqaa eenyu jedhu moggaafata jechuudha. Daawwaa. Maqaa Daawwaa jedhamu moggaafata. Egaa maqaa Daawwaa jedhamu kan erga moggaafatee booda Sumaalee keessaan adda kutee garamitti seenaa? Gara Indiyaa Oceanitti seenaa jechuudha. Asitti Waabee Shabalee fi gannaalee gaafa wal bira qabnee ilaallu Waabee Shabaleen dheerinaan gannaalee caala garuu qabiyyee bishaaniitiin kan caalu eenyudha? Qabiyyee bishaaniitiin kan caalu gannaalee kanatu caala jechuudha. Qabiyyee baay'ee bishaan hedduu qaba. Gannaaleen Waabee Shabaleen tributarii hedduu qabaachuu mala. Inni kun garuu akka kanaa hedduun qabu. Akkasis ta'ee qabiyyee bishaaniitiin kan caalu eenyudha? Gannaaleetu caalaa jechuudha. Egaa kanadha. Kabiraa maalitti ceenaa? Rift Valley Drainage Systemidha. Rift Valley Drainage System kana anillee isin ibsuun barbaanne akka ofii keessanii dhaqanii dubbattanii yookaan immoo dhaqanii akka dubbistan moojula waan barbaadeef kan isin ibsuun barbaanne garuu akkanumatti waa tokko isiniif ibsa. As keessatti Rift Valley Drainage System kana keessatti lagni dheeraan tokko jira. Garmalee guddaa kan ta'e bal'inaan kan itti fayyadaman naannoo kanaa jechuudha. Bal'inaan kan itti fayyadaman eenyu jedhamee beekama? Awaash River jedhama jechuudha. Awaash River jedhama. Awaash Riveriin kun waan hedduuf tajaajila. Irrigeeshinii irratti tajaajila. Qurxummii horsiisuudhaaf illee ni tajaajila. Wantoota hedduuf tajaajila. Kun hojii manaa keessa Rift Valley Drainage System dubbisa. Isa kabiraa dubbisa kana wajjin wal qabatee anis ta'e viidiyoo kamiyyuu kan warroonni isin barsiisan kamiyyuu kan gabaabsineeti yeroo mara viidiyoon akkasinitti dhiiranne gabaabsinee barreessine guutummaa isaa hin barreessinu. Garuu gabaabsinee jechuun maal jechuudha? Mata dureedhaan ibsina jechuudha. Mata dureedhaan afaaniin ani yeroo mara kanan dubbadhu kana yaaduman barreessa. Afaaniin bal'inaan dubbadha jechuudha. Kanan achi keessatti barreeffaman jiru an afaaniin asirratti moora asirratti hin barreessu. Garuu kanan an afaaniin isinii dubbisu kana kanan afaaniin haasa'u isin barsiisu kana isin moojula wajjin wal bira taa'aatii moojula keessan dubbisaa. Don't depend upon me, okay? Anarratti hin taane moojula keessan irratti depend ta'a. Kun erga afaan Oromootiin hagaan erga isinii gale erga kallattiin tokko hammi wayii kallattii wayii isinii qabee wanti wayii sammuu keessatti erga isin uumame booda maal gochuu qabdu jechuudha? Moojula keessan dhaqanii dubbisuu qabdu. Maaliif? Tokkoffaa qormaan inni bahu afaan Ingiliffaatiin baha. Afaan Oromootiin hin bahu. Gaafa achi keessatti dubbistanii afaan Ingiliffaa jechoota hedduu haaraan jiraachuu waan maluuf jechoota sana haala salphaadhaan sammuu keessa akka isin turuuf qormaata irratti akka haaraa isinitti ta'ee miidhamneef jechuudha. Moojula yeroo mara ilaaluu keessan hin dhaabina.
Tole erga hagana isinii gale booda gaafa dubbistan yaadaa sammuu irratti ofiinuu isinii dhufa. Kana nama isinii asitti dubbisee kana isin barsiise kun ofiinuu achirratti isinii dhufa jechuudha. Gaafa sana qormaata tichan kanas laaltanii modulas gaafa laaltanii meeqa fidduu jechuudha? A kilaasii fidduu jechuudha. Kana fakkaata gara barnoota keenyaatti ceenaa jechuudha. Barnoota keenya kaanitti gaafa ceenu immoo afurtuqaa sadii maal jedhaa? General characteristic of Ethiopian river. Kana jechuun maal jechuudha? Amala layni biyya keenyaa yookaan immoo yaan bishaan biyya keenya yaa'a bishaan biyya keenya amala inni qabu waliin laallee jechuudha. Inni dura maal barsiisanii almost major rivers originate from highland. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan yaa'i bishaan biyya keenyatti argamu harki caalaan guutumaa guututti jechuu hin dandeenye. Harki caalaan parsantaa 90 ol jechuudha. Eessatti argama? Highland. Eessatti? Highlandiin eessatti argama? Westerni South Easterni akkasumas illee eessatti argama? Rift Valley systemii kana keessatti illee argamu malaa jechuudha. Egaa moor yaa'ni bishaanii eessa argama? Yookaan lafa ol ka'oo argina Highland irraa argama jechuudha. Baay'inaan lafa ol ka'oo irraa burquraan yookaan hedduminaan bishaan naannoo san roobni waan roobuuf naannoo sanitti sanii ka'aa jechuudha. Bishaan biyya keenya keessa yaa'aa jiru yookaan immoo akka addunyaatti beekaman kun ka'umsi isaanii HI Highlandiidha. Maaliif tokkoffaa burqaan gaara keessaa haala salphaan waan burquuf, lammaffaan immoo roobni hedduminaan naannoo sana waan roobuuf jechuudha. Inni lammataa maal jedha? Majority of Ethiopian river are transboundary. Harki caalaan yaa'ni bishaan yookaan immoo lagni biyya keenya harki caalaan daangaa cabsuun beekamaa jedha. Waliin laalleerra egaa asinis kan cabsee jira, asinis kan daangaa caccabsan hedduminaan laalleerra jechuudha. Maal godhu daangaa cabsanii amala daangaa cabsanii darbanii biyyoota ormaaf illee biyyoota ormaallee dheebuu baasuun amala lammii Itoophiyaa qofa osoo hin taane bishaan lammii Itoophiyaati jechuudha. Bishaan keenyallee hedduu dhaqqabaa jechuudha. Kan biraa immoo maalidha? Seasonality of rainfall. Seasonality of rainfall leads to runoff, destroying small bridge, damage road and flood lowlands. Maalidha seetanii yeroo tokko waqtii eeggaatiin roobu bishaan roobni roobu kuni waqtiidhaan yookaan immoo waqtii oduu hin eeggatiin roobni roobu tasaafaa kan roobu kuni maal godha seetanii waa hedduu miidhaa hedduu geessisaa jechuudha. Inni duraa maal godha seetanii mandara keessa akkasii garmalee guutee bishaan garmalee guutee ጎርፌሰ jedhamu jechuudha. ጎርፍ በአማርኛ ጎርፍ የሚባለው ማለት ነው። mandara seenee akka mandara fudhatu maasaa qotee bulaa akka jalaa dhiqu biyya akka dhiqu wantoota hedduu akka mancaasuuf maalirraa sababa ta'aa jechuudha. Amala laga Itoophiyaa keessanii tokko maalidha? Seasonality of rainfall kuni maal uumaa jechuudha? Mancaasu yookaan immoo gorf yookaan immoo garmalee guutuu lagaatis sababa ta'a. Inni kan biraa immoo gaafa garmalee roobee maaltu uumama? Biriij yookaan immoo riqichi bishaanichi riqicha akka cabsuuf sababa ta'a. Inni kan biraa immoo daandiileen akka miidhuuf sababa ta'a. Inni kan biraa lowland kan jedhaman fakkeenyaaf TV Oromiyaatti ilaaleen ture ganna darbe lafni tokko bishaan garmalee ciisee jechuudha. Biyya takka garma haguuge garmalee haguuge gisee biraa kan qotatan loon irraa bobbaafatan naannoo bishaan garmalee hanga mudhii olii jechuudha irra jalaa ciisee jechuudha. Seasonality of rainfall kun maal godha? Sababa akkasii fa'aa uumaa jedha. Inni kun amala of danda'ee amala bishaan biyya keenyaati jechuudha.
Inni kan biraa immoo maal jira? Due to surface rigidness they have rapid and waterfalls. Maal jechuudha seetanii haalli teessuma biyya keenyaa akkam? Haalli teessuma biyya keenyaa akkata asitti gaara yoo jette odoon beekii godhana si buusa godhana yoo jette akkata maalidha ismuusi miti raafii wayiitii jechuudha. Gaafa kana maal godhaa maal akka uumamu godha seetanii tokkoffaa gaara gaafa akkatti gaara gadi ta'e gaafa akkatti tullurra bishaan gadi dhangala'u ispiidii qabaa jechuudha. Ispiidii akka qabaatuuf taasisaa jechuudha. Fiiziksii keessatti ilaalleerra fiiziksii inkilaayii pileenii keessatti ilaalleerra wanti tokko gaafa kana ta'e wanta akkatti gad harkisu tokko maal jira? mg cos theta m sin theta mg sin theta wanti jedhamu tokko jira jechuudha. Egaa gaafa tulluu kana akkana ta'e maal godhaa jechuudha? Akka bishaan garmalee akkatti gadi fiigu maal godhaa? Wanti kunillee dhiibbaa irra taasisaa jechuudha. Argitanii gaafa humni kun itti dabalamee humni asitti dabalamu jira gara biraatiin as immoo bishaan duuba dhufee kana dhiibullee ni jira walitti dabalamee maal godhaa? Bishaan ispiidii akka qabaatu furata jechuudha. Gaafa ispiidii qabaate bishaanichi maal godhaa? Tokkoffaa duratti isinitti himneerra drainage pattern jedhamu kana jechuudha. Drainage pattern kanallee maal godhaa? Dhimmiidha jechuudha. Kan duraan akkana eegeessan qurxee illee darbuu danda'a yookaan balleessuu illee danda'a. Kan biraa biyyee haruu danda'a. Daandii ofii cabsee kallattii biraan illee yaa'uuf sababa ta'a. Inni kan biraa sababa teessuma biyya lafaatiif biyya lafaan teenyaaf biyyattii teenyaatiif maalidha? Wannoon akka uumamu ta'a jechuudha. Faafaatee beektu faafaatee bishaan faafaatee fakkeenyaaf bishaan tokko kilookatti gadi yaa'as godhana gaara wayii akkatti faafaateetu yaa'a. Asitti faafaateen akkatti ilaala akkatti gaararra gadi utaalee bishaan gaararra gadi utaalee yaa'u kuni faayidaan akka faayidaa bishaanichi akka faayidaa irra noolee ta'aa jechuudha. Jechuun kan maalitti fayyadamta? Fakkeenyaaf qurxummitti noorsistu tiraanspoortiira jettee fayyadamtu wantoota hedduuf miidhaan akka nurra gahu haalli teessumti biyya lafa keenyaa illee gahee qabaa jechuudha. Kan biraa maalidha? Service as boundary both international and domestic administrative. Kan jechuun maal jechuudha? Akka daangaa biyya tokkotti internationaalis ta'ee yookaan immoo keessa fakkeenyaaf riijinaalii Oromiyaan asiin jechaa as deebii kun achi deemnan dhiibin manaamina jedhanii yeroo tokko fakkeenyaaf Oromiyaa fi Amaaraa bakkeen lagni adda kutuu jira. Fakkeenyaaf Abbaay Barhaa deemnee Abbaay Barhaan maal godha? Oromiyaa garanatti kuteet Amaara garasitti akka maalitti tajaajila jechuudha. Yeroo tokko akka daangaatti illee ni tajaajila. Biyya keessattis gara biraatiin intarnaashinaalis ni tajaajila jechuudha. Egaa kana haala kanaaf ilaallee jirra obboloota biyya. Itti aansuudhaan immoo maal laallaa? Itti aansuudhaan maal laallaa? Lake natural lake and man-made or artificial lake ilaalla jechuudha. Egaa biyya keenya keessa wanti hedduutu jira. Yookaan leekii yookaan immoo haroowwan adda addaatu jira. Kan namaan tolfaman hin jiru. Akkasumas illee uumamaan illee raawwatanii yookaan immoo bishaan kuufatanii kan argaman hin jiru jechuudha. Isaan keessaa warroota elektirikiidhaaf yookaan immoo power elektirikiidhaaf yookaan hidroo elektirikii paawarii jenereet godhuudhaaf warroota fayyadaman yookaan immoo madda humna ibsaa warroota ta'an waliin ilaalla jechuudha. Isaan keessaa eenyudha? Qooqaa, fincaa'aa, malkaawwa kannaa and many other lakes dammed following hydroelectric power and generate project. Kana jechuun maal jechuudha? Jarreen kuni qooqaa, fincaa'aa, malkaawwa kannaa and other jechuun jarreen kuni warroota maal godhan? Giddibi hidha jechuudha. Kana artifishaalii yookaan immoo namaan hojjetamanii humna elektirikii maddisiisuudhaaf akka oolanitti warroota hojjetaman jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Rift Valley Lakes ilaalla. Rift Valley Lakes jechuun immoo haroo Rift Valleytti argamu jechuudha. By the way, harki caalaan biyya keenya keessa jiru
leekiin itti argama Rift Valley kan keessatti argama jechuudha. Achi keessatti baay'inaan argama. Maaliif seetanii Rift Valley kana keessatti geological processing baay'inaan waan uumamuuf jechuudha. Tektoonikiin waan uumamuuf orogenesis waan uumamuuf orogenesis illee nuti taane tektoonikiin baay'inaan uumama. Pyrogenesis baay'inaan uumama. Volkaanoo aktivitiin yeroo baay'inaan waan uumamuuf maalidha leekiin naannoo isaaniitti kan immoo haroonni akka uumamuuf sababa ta'a jechuudha. Maal jedha majority of lake in Ethiopia are clustered in Rift Valley system. Rift Valley keessatti iddoon guddi ta'uu jechuudha. Kan immoo achi jalatti hammatamu baay'inaan leek yookaan immoo haroo biyyattiin teenya qabdu baay'inaan leekatti argamu achi keessatti ramadamudha. Inni kan biraa kan Rift Valley kana keessatti argaman ana keenyuti Lake Tana. Lake Tana. Lake Tana is the largest lake in Ethiopia, result of tectonic process that took place during quaternary period of Cenozoic era. Kanaga units 2 keessatti ilaalluudha. Maalidha Lake Tana? Lake Tana jechuun Bahar Dar deemtanii beektu. Bahar Dar gaafa deemtanii haroon Xaanaa jedhamu hin jira. Garmalee bal'aadha, garmalee guddaadha. Birii dhibboo kaffaltanii daangaara hanga daangaatti asii jettee garuu daangaa sitti mul'atu dooniidhaan yookaan doonii immoo markaba nuti xiqqoo isaanii garuu asii geessee bakka barbaadde jechee dhuftaa jechuudha. Gaafa achi geechee maalidha laaltee dhufuullee dandeessaa jiru. Inni Itoophiyaa keenya keessatti biyyattiin harootti biyyattiin qabdu keessaa inni guddaan hangafni harootaa eenyudha? Lake Tanaadha jechuudha. Lake Tanaan kun maal keessatti hammatama? Rift Valley leekii keessatti hammatama. Uumamni isaa immoo tektonikiin sababa tektonik processitiin uumame bara kam? Bara Cenozoic era keessa uumame jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? Highland Lakes jira. Leekiin Highland Lakes kan jedhaman yookaan immoo baddaa jechuudha. Haroo naannoo baddaatti argaman baay'inaan illee naannoo kanatti argamu baachuu danda'u. Naannoo kanatti kan argaman ana keenyatti seetanii Bishooftuu, Wancii, Hayiq, Zuqala, Eende, Ashangi kan jedhaman achi keessatti Highland Lake kana keessatti hammatamu jechuudha. Kan biraa immoo maalidha? 4.4 jalatti kan laallu water source potential and development in Ethiopia laallaa jechuudha. Water source potential and development in Ethiopia laallaa jechuudha. As keessatti gaa maal laallaa? Madda fi madda elektirikaalee jiru. Elektirikii madda elektirikiitiif warroota oolan akkasumas immoo developmentii adda addaatiif warroota oolan fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf kamtu elektirikiidhaaf oola, kamtu jallisiidhaaf oola, kamtu transportiidhaaf tajaajila, kamtu qurxummii hoosisuudhaaf oola jenneet jarreen kana takka takkaan waliin laallaa jechuudha. Egaa hydroelectric potentialiidhaaf warroota jiran yookaan immoo hydroelectricii maddisiisuudhaaf warroota oolan keessaa inni ijoon eenyudha? Hidhaa, ijaarsa, haaromsa, laga Abbaay kan Itoophiyaa kana jechuudha. Ingiliffaan maal jedhama? Grand Ethiopian Renaissance Dam. የኢትዮጵያ ህዳሴ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ kan jedhamu sana jechuudha. Inni kan biraa Gilgal Gibeedha. Leek Abbaa Saamu'eelii achumaan Qooqaadha. Achumaan Xiisa Abbaay itti aansee Awaash, Malkaa Waaqannaa, Soor, Fincaa'aa, Gibee, Xaanaa Balaas, Eend Takkasee warroonni jedhaman kun maaliif oolu? Elektirikaal potentiaalii yookaan elektirikii maddisii humna elektirikii maddisiisuudhaaf warroota oolanidha jechuudha. Inni kan biraa immoo eenyudha? Irrigation and transportation warroota jedhamu kana laallaa jechuudha. Egaa irrigation warroota jedhaman yookaan immoo madda jallisiif warroota oolan jechuudha. Madda jallisiidhaaf warroonni itti fayyadamu eenyudha? Baaroo Akobboo and Gannaalee or Daawa
Endorso Awaashitti illee fayyadamnee Awaash as keessatti hin barreessine Awaash qabadhaayi. Baaroo Akookoo inti gannaalee endorso Awaash illee hin fayyadu tajaajila amma irrigeeshinii kana bakka bu'een tajaajila. Warroonni kun warroonni maqaa eeguun maal tajaajilu jechuudha? Jallisiidhaaf biqiltuu adda addaa oomishuudhaaf tajaajilu jechuudha. Inni kan biraa immoo Baaroo, Leektaanaa, Abbaay warroonni jedhaman kuni laala Baaroo, Leektaanaa, Abbaay warroonni jedhaman kun tiraanspoortiidhaaf hin tajaajilu. Garuu afaan kunni tiraanspoortiidhaaf jechuu dandeenya. Akka biyyoota ormaa sanii meeshaa asii fuutee bakka tokko illee gahiisuudhaaf waa tokko ittiin geejjibuudhaaf hin tajaajilu. Akkuma nuuf meexxii irra deemtee dhufte malee irruma akkuma doonii wayii bashannana hafuurra ooftee malee haganas akka baay'isanii tajaajila tiraanspoortiif illee hin oolan jechuudha. Haroon biyya keenyaa. Inni kan biraa maalidhaa? Fishingiidha. Horsiisa qurxummiiti. Horsiisni qurxummii parsantii 60 argama seetanii Rift Valley keessaa argama. Egaa Rift Valley keessaa argama parsantii 60 maaliifi sinitti himneera major of lake in Ethiopia are clustered in Rift Valley system. Rift Valley system keessaa waan argamaniif baay'inaan haroon achi keessa jiru waan ta'eef achi keessa baay'inaan waan argamaniif jechuudha. Egaa ji'oogiraafii freshman koorsii yuunit 4 kanumarratti xumurraa warroonni sabiskiraayibiin goone buna muufachiisuun yookaan isin muufachiisuun dura dafee kan sabiskiraayibii godhi sheerii godhi achi hiriyoota keetti bilbiliitiin dibicha fayyadamaa ijoollee akkamii isaanis waan kana yaalaadhaatti ilaalanii fayyadamtoota ta'anii. Egaa kana fakkaataa laayikii godhuu kee hin dagatinii. Komeetii keessa seentee wanta barreessitu tokko barreessuu kee hin dagatinii. Wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate natti maayii. Kana fakkaataa jechuudha. Barnoonni keenya irraa barnoota biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin akka wal agarruutti turtii gaariis ni haa ta'u. Qo'annaa gaarii, qormaata gaarii baay'ee.